ስንት ሺህ ሙከራ በኋላ ነው ይሄንን መብራት የፈጠረ ይላል ያሊ ሚቃ ጉዴ ኤገሲ አቲበር ኢንከሳርቴ ይረኒነን ያ ረቢ አላህ ያ ነማ ብርመታ ያ ረቢ አላህ ያ ኢርኮ ረከታ አቲኖ ብርመዶ ሲነማ ብርመታ ያ ረቢ አላህ أتينو برمدو سينما برمدا أتينو برمدو سينما برمدا سينما برمدا سينما برمدا أتينو برمدو سينما برمدا يا موتي يوبسا يا إلكوركتا أتينو برمدو سينما برمدا سينما برمدا مدنو عمري كان كيسة دعوتوني كي يبغى إننا مدنو نما رافيدو كيسة وارا برنا أكاسي تنو باي غادي نانجراني وانجراني مدنو عمري كان كيسة سموه ده كيسة مدنو تكمل بجسوا تاتي كثير بجسوا تاتي كيسة نباتة كأنا لك فيديو كنا تمرني يجتمع بربادي أسمانيو ميمالي مدنو ني أنا مرة كيسة يأغاف تكو أكمله بيله يوكانيمو دكون بيله جت بيله نما كوا يرو دفو ميداني جيجي مدردرا ركايان يوكانيمو كم ميدان وهي لفاهرانيتي ميدان كون هرجيمو بولا مو ميدان نيات فرفريدا إيش ميدان كانت جيجي مدردرا ركاياني جولم مان كيته يسوى ربنا الله هنجرو وجيد أفكار برادي من جودا نانو أما godina guji kana jechuudha achillee baay'ee ta'e maashaallah fagoodha magaadoo jedhamti bakki suni midhaan kun ani dhufee yeroo dhufu midhaan kana gaafannee waan isaallee gaafannee nyaachuu eegalee jechuudha edaa midhaan kun ka jige kun eega jige silaa namaaf hin ta'u jedhanii adurreedhaaf achi kaayan midhaan kun wata an dhufu nyaachuu eegalee amma micattiin takka in ufteenatti anaa nyaatu agarte amaari ati jammarti amma jalqabe natti tolee jira yoo akka malee maali beela malee beela si jira kan jira waan barwaan jedhan namni yaani namicha waan jedha sirratti an takka umrii kiyya waan midhaan gaarii ta'e malee takka nyaanne uffata addisi malee takka uffanne akkasuma takka waan gaarii malee takka dhunne akkamitti jedhanii namni marti dinqisiifate jennaan an waan gaarii malee nyaanne jechuun kiyya beela'u malee waan nyaadhu wayita beelee dhihanni fedhe yoo nakkennan anaa mishaa hattan qorsoo jedhanii biyya keenya keessatti oromoon hin beekne waan taate inni kun yoo kan nyaatu taate isaa maalee moo yeroo kanatti mishaa waan fedhe yoo ka dhuguu taate ati sanitti isaa mishaa akkasuma uffata addisii malee dhuffanni jechuun kee hoo akkam jennaan an uffata kiyya ka qabu miicadhee haga qabu san haguma qabu san miicadhee qulqulleeffadhee deema saanumatu na addisiidha sirri namni yoo beelee dhugaadha wanni fedheyyuu isatti dhandhamiin hin dhagaamtu haga wannaa jedhutti uffata ammaa yoo suufallee bara yoo abbaan ofirratti tuffate uffanni sun hin bareedu amma salbaajuma kanaayyuu yoo ofirraa kaattee ofirra dallaalaa deemte hin bareedu yoo immoo suufa kaattee ofirratti tuffatte suufni sun si biratti rakasa jechuudha eegasi warri sun baay'es warra guraagee kana yookaan sitteedha amaarifa fayyadamu yeroo sanitti jecha wiinaan jette mammaaka wiinaan jette agul difrat dimmat yaabalaan naan jette agul difrat maal akka ta'ellee annaan galle maal jechuu barbaadde jedheeni amaar oriin falleen beeti mammaakni kun afaan amaaraatiin naaf dhiyaate waan ta'eef yeroo sanitti deebisuu hin dandeenye hiikkachuu barbaade maal jennaan agul difrat dimmat yaabalaan jechuun kuni ምን ማለት ነው ብዬ ስጠይቃት namni agul difrat jechuun akkanumaan ka'anii waa daffaru waa wayitti utaalu akkanaa kan amma osoo waan saniin qoratin maalummaa waa sanii quraan illee fatabayyanu jedhame osoo addaan hin baafatin anilleen itti utaalee agul difrat dimmat yaabalaal jechuun akkanaan ka'anii utaalanii wayitti seenuun
akka tisiisaatti bakka agarteetti maal jedhanis maal jedhan bakka san akka tisiisaa bakkuma agarteen dhaabatin jedhan qubatiin jedhan qubatiin jedhanii sa agul difrat dimmati yabalal jechuun agul difrat yookaan immoo akkanaan wayitu taa'uun kun osoo foon adurree lataate nama nyaachisaa jedhan sirrii anammoo waan sanam addaan hin baafanne mudannoo na mudate keessaa tokko isa hayyee jedheeni kaafaanyi kanyaan dhallee deebisnee baay'inatti tola ati yaani wani jiru sitaa tukun haje umala ati gabaya bi ake jirte magaalaa seene namma seen tati eshi aanaan iyyuu hin jedhu nama maal silaa waan akkasii san silaa namatti waaman iyyuu ana duma kiyya goolabee biraa kee mataa hitee biraatee mudda eshi akkas jechi sun kai si gaafa akkasiin jettu sun yaani akka mammaa isaa tokko ammoo ni mammaa isumayyuu isin haa jettu malee mammaa isumayyuu dubbiin sun inni natti mammaa waa addaan baafatu wayya waa addaan sirri waa addaan baafatu jarjaruun hin barbaachisu wanni fedhelee si mudatee yoo jedhu taate obsaan tasgabbaa wayya sirri obsaan namni jarjaraan waraabessaa gaafa sangaatiin hin ajaa'ibu gaafa qaba bakka silaa bakka biraa nyaatu egaa kun isa kana maasha Allah galatoome asumaan ammoo yaanni dabarfatti yoo jiraate yookaan ammoo yaanni asiin share godhachuu barbaadde yoo jiraatu taate viidiyoo keenya xumuruuf inni waan taateef dabarfachuu ni dandeessa jechuu barbaadeeti. Yaadama kanarratti barnoota amma fakkeenyaaf yaada barnoota yoo ta'u taate namoonni hedduun hin baratan malee yookaan immoo karoora barataniif tokko hin beekan waan ta'eef sababa kanarraa waan plan of the future plan kana waan hin beekneef barnoota isaanii kana addaan kutanii kuun gara qonnaa deebi'aa kuun fuudhaa kuun heerumaa barnoota kana galmaan hin gahu yoo as dhufellee hin baratu hin qo'atu barsa amma maal jedhu jedhe barsiisan tokko barsiisaa malaaku jedhaniin yeroo nu barsiisu haala ijoollee kana akkanatti isteeshinii isaanii kana laalee የሀብታም ልጆች ነው እንጂ የሀብታም ልጆች ትምህርት እስከ ረፍት ዘመድ እስከ አክስት ከነጀቹን ትምህርት እስከ ረፍት ጀቹን በሩምሲ ሀገ በቆና ኢምፐረና አጭ ቦዳ አከፌኔታና ዘመድ እስከ አክስት ጀቹን ሞቱ ፍሪ ሀገ አዳዳ ቆፋ ጀቹን ሀገ አዳዳ ቆፋ ጋፈኔ ዋን አችራፈ ኢዲፍና dantaasa ni nama warra jechoota yeroo aftaam yeroo nu barannu san nu jedhe barsiisuu kun ijoolleen jecha akkanaa jetti kanaafu barattoonni kaayoo qabdan jechoota akkanaa kanarraa of fageessaa of eeggadhaa kun sirrii miti barnoota keessanitti qofa jabaadha waan uumamtaniif beekaa waan tokkotti sammuu keessanitti qabadhaa yoo an asirraa tare sababaan asirraa du'uutiin ummanni maal dhabee jedhanii sammuu isaanii keessatti of galmeessuu qaba wayyaa. Amma barattoonni hedduun dubbii fida yaani dubbiin Oromoo dubbii fiddeedhani. Barattoonni hedduun fakkeenyaaf namoota tokko warra fiichariin isaa gubatee fakkeenyaaf akka tasaa ta'e laalanii ifuma warri ifillee ifii isaanitti ifu gubuun jira fakkeenyaaf inni baluutii baratee homaa fiduu hin dandeenye waggaa hagas akkas ta'e amma godhaa yeroo kan kiyya itti fayyadamuudhaaf ammaan osoo waan akkasirra bobba'ee jedhee baay'inaan namni waan kana irraa qabaabatullee hin jira fakkeenya barata akkasitti fiicharii isaa gubu hedduun ni mul'ata kun hagam tokko fudhatama qaba yoo sibiitti garee fakkeenya ilaalcha nama gariitti ilaalcha kanaa kun ilaalcha gadaan nama na biratti waan akkanaa kun na biratti hin fudhatamu jechuudha is not important waan akkanaa kun na biratti barbaachisaa miti jechuudha amma kana jechuun namoonni gariin warra kutaa 12 kana faalaalanii warri baratiyyuu kufaa jira nu qofti maal goonaa baranna maal goonaa barana akka malee jabaatee jira aslan amma namoonni hedduun an kana ajisan keessa biraanutti ka'an biraanun maal balleessini waan dubbii fida micaayota akkatu kaleessa waan jette yaani yuunivarsiitii Adaamaa baratte amma maal jette waan si ajaa'isu barattoota dubbii kana fakkaatu jechuudha nasiyaa gootee fi dhaamtee bakka dubbiin jabaatetti yoo ifii keetii hojjatte wanni ifaa jentantee badduuf tokko hin jiru garuu ammoo osoo hin hojjatin teetee mootummaa komachuun gowwummaa si biraa jiru jette fakkeenya barataan tokko baratee hagumnaa baradhe jedheetuma osoo barumsa silaa waan isarraa barbaachisu akka gaariitti yeroo isaa itti kenne akka gaariitti halkan hirriibatti dhabe waan gara isaa jiru silaa wana jedhe bakka tokko gaatu dhabe ita garuu ammoo osoo akkas hin ta'in haguma silaa barbaachisu haguma akka hobbaafataa wahii
hojii manaa fakkeenyaaf si kennanii hojii mobbaafataa wayii dalaydee yaa'u eegas mootummaa komachuun gowwummaadha jettee asitti waan ajaa'ibsiisu. Sirriidha. Amma namni barattoonni amma akkas ta'an TikTok irratti yeroo baay'ee yeroo TikTok kana laallu namu hedduu amma ijoolleen TikTok dalaydu biraanuu jettee akka malee gadhiifti. Yookaan kooti yookaan biraanuun wanta akka hin balleessin. Biraanuu maal harkaa qaba? Sammuu isaanii harkaa qaba. As dhufeellee hin qormaatamne wanni inni balleesse dhugaan haa jiraatu. Barataan dhugaan haa qoramu. Mana barumsaa yeroo manni barumsaa eebbifu yookaan kutaan 8ffaan congratulation godhu yeroo eebbifatu barsiisota kan bitee dura bu'aa kan bitee fi eegas maaliif akkas godha gaafas qormaata ministirii waan nu guutaniif jecha kana godhaniif jechuudha. Gaarra mootu dubbiin akkasii miti waan ta'eef dubbiin faallaa ta'e amma kun waan hojjette si baasa waan baratte si baasa hattan kutaa 8 gadhaana kanarraa ka'e haga silaa si barbaachisu hunda hojii qalama kan keetiif waan sammuu tanteetii bichaa keessa si baasa santu si baasaa jechaa jira amma bal'isaan olaale arrabni wanni qabatamaan gizee ammaa kana lafa jiru san si abeeta akkas jechaa jira ammoo namni keenya aadaa kaleessa akka hin taane baranne fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo bara hagamna fakkaata barumsa naannoo kutaa 8 sana yeroo na jennu intarre beeta waan garaati nyaatu kutaa 8 wajjin baate yeroo san keessatti barsiisota seenatti waan garagaraa barsiisaa silaa ni qoratu dhufisan barattoonni waa aktiviitti barsiisota keenya walii galtee qabanii ati gargaarta waan jedhamu gartee deebii reedduu akka waan barattoonni hin dalaginiif yeroo san keessatti barattoonni sun ilaalchatan akkaataa saniin taranii kutaa 9tti waan akkasiin jirtu akkam taate fakkeenyaaf isi miidhaan isii miidhama jechaadha idan ganamarraa ammoo mahasuna ibtidaa uyya darabni illee beekte wanni jalqabni tole xumuru illee tora baratan tokko so ganama yeroo baraturraa kutaa takkaa fi shanirraa qajee lafa qabatee waan silaa barbaachisu hunda isaa mataa isaatii keessa qabatee kadhu taate wanni hirkattummaa nama tajamuuf hin jira hin jiru namatti hin hajamu jecha barataan sun fiichariin isaa hin tolte yookaan ammoo bakka tokko ga'uu hin danda'a barattoonni ittiin bakka kanatti ifaa laalluti rakkoon nu bira jira jabaanni haa barannuti asumaan dhaamsa kiyyaa fi kabgari kadhuma amma dhaamsa barattoota kan dhaamu amma namoonni hedduun garaa murachuu danda'u barattoonni jechuudha. Maaliif qormaanni akkanatti jabaate jedhanii garaa murachuu kun immoo waan ta'u miti. Rabbiilleen ifa'al maashiita fa'innaka majzuun jedhee. jecha wayyaa ወመደረ ይደከምረት ይወራ ተጋልባታ የፈለከውን ስራ ስራ ትመነደባለህ የሚባል ርዕስ አለ። ዋን ፌት ይወደለይደ አቲ ዋን ሰንቲ እtti galata waan ta'eef kanarraa mee fakkeenya gadi 990 ampuulii yookaan immoo ifaa kana uume jedhe ifaarran tana guutuu addunyaa kana uume kana baadiyyaa yeroo baay'ee akka ati yoom hara baafattaa jedhanii hiina tuhmalu janaazati ilal qabri maashaallah yeroo janaaz yeroo gaafa du'e hara baafadha maalitti hara baafadha nu immoo amma barataa yeroo kan duraan dhageenyu kutaa 8ffaa ministirii yeroo raafu hin baradhu jedhee garaa murata jiru kun immoo sirrii seenaa duraanii duuba sananii qoratu wayyaa barataa meeqatu ቶማስ አዲሰን ሜ አከምተ ከስንት ሺህ ሙከራ በኋላ ነው ይሄን ማብራት የፈጠረ ይላል ያሊ ሜቃ ጉዴ ኤገሲ አቲበር ኢንከሳርቴ ይደረኒና ከነ ሙሉ ያሊ ከነ ሙሉ ደደብዴ በተከቲ ኢፌ ጀናንን አንከራ ማብራትን ኢትንበይነ ከራ ሰገፍተን ሰገን እንደ ከራ ዲበሰገፍ ሰገፍተን ሰገን እንደ ከራ ከነ ሙሉ ነው ከራ ከነ እንደ ከናብ waan feeta yoo dalaydan waan keen dhabdu waan ta'eef waan keessanitti arrantanii yeroo hagas irratti yeroo hiriyoonni isaa kasaartee jedhanii malee irra guddaa nama addunyaa sanaaf waa gumaachee dabreeti nabiin alayhi salaatu wasalaam kana irratti dubbii wal fakkaata waan jedhan ayyul a'maal afdal irra hujii keessa ergama rabbi kamtu irra gaari kamtu irra mishaa jedhanii gaafatanii yennan waan jedhan qaala suruuran tudkhilhu ala qalbi akik gammachuu nama islaamaa tokko irratti seensistu gammachuu ati isaa fidde yookaan ammoo deeggarsa ati isaa gootee isa bira dhaabattee rakkoo isa baaftee bu'aa wahii ati waan isaa kennitu santuyyuu irra jaalatama irra caalaa hojiiti jedhan ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam barumsi kan kee waan tokko barattee addunyaa kanarratti nama addunyaa tanaa yoo ka gargaartu taate niyyaan kee tole islaamummaa qabaatte taanaan rabbi biraa jazaan kan kee ol ka'aadha jechuun anuu beekuu qabna irra caalaa hojiiti wanni kun irra jaalatama rabbi biratti illee jechuudha namni ifaaja isaa yaani beekumsa isaa sammuu isaa humna dargaggummaa isaa fuudhee hawaasa waan faayidaa qabaa tokko dhiyeessu taate galata guddaa rabbi irraa qaba jechuudha kun inni egaa asumaan iyyuu barattoota ta'inna bakka jirtanitti akka jajjabaattan isin hawwina egaa haga sa'aatii kanatti nu wajjin turuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaa isin jenna isin illee daawwattoota keenya akkasuma Abdulkariim keenya illee Munashid Abdulkariim illee bagan waliin turtanii yoo rabbi fedhe gara fuulduraa yookaan fiicharii kennatti kan walitti deebinu taati
egaa sumanuu channel keenya subscribe like share godhuudhaan akka nu wajjin taatan abdii qabna waan taateef inshallah yeroo biraa inshallah gammachuu fi jaalalaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. حلال ملأتا يفهم ديني كنا بروف برسيفتشو وديفني ما نفتنا كنا دنقان كمي أركان إسلام مما نتجني الرفا يدنا حلال ملأتا يفهم ديني كنا بروف برسيفتشو وديفني ما نفتنا كنا دنقان كمي أركان إسلام مما نتجني الرفا يدنا بكاف قدام ما كان به رفض برا إرقادا سيف كبا مالو فوتون الرا بؤا قدار قتا إرقها كوكا مرا وعن فايدا نفقبو دنيا داف آخرا إسلام مرقني جعل هواهم برا ربي سنوف كني فاروه النور رجرا متى نرقى كنا قدهم بيكو قمنو حواسني إسلاما ديني هابرنو وفي فيس برني بلو تفهمو دنيا دا فاخرة اتهنها تلفنو نمان دين برنان والله فايدان دمو كنا كن قميدا بينه هاسامنو الدوني نرقني جرهانو تيكمو كراك جلما كنوف كني جرى كنا قتين كمبي قولي جرى